Qormaata jireenyaa kutaa sadaffaa. Akkam jirtu hordoftoota koo kan isin daawwachaa jirtan YouTube chaanaalii Mulugeetaa Ofishaalii. Ani Mulugeetaa Tasfaan jedhama. Gamanumaan nageenyi koo kabajaaf jaalalaa lafa isin jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jechaa kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib viidiyoo kanas laayik gochuun jalqaba. Yaada fi miirri keessan immoo anaaf hamileedha waan ta'eef koomentii jalatti yaada fi miira dhuunfaa keessan naaf barreessa. Kutaalee lamaan darban keessatti seenaa yaadanii mata duree qormaata jireenyaa jedhuun yaadaniin seenaa ishee isiniif qoodaa anis seenaa ishee kana seenessuun isin biraan gahaa kan ture ni yaadattu miti? Kanneen eeyyee ni yaadanna jettan galatooma. Tole, baay'ee gaariidha. Seenaa yaadanii kutaalee hafan garuu seenessuunii fi seenaa ishee kanas kan isiniif qoodu anadha. Kanneen kutaalee darban hin dhaggeeffanne ammuma chaanaalii kana jala seentanii dhaggeeffachuu ni dandeessu. Egaan kutaa lammaffaa darbe keessatti seenaa yaadanii mata duree qormaata jireenyaa jedhuun dargaggoonni dhugaatiif mana maatii yaadanii dhufan dhugaatii fudhatanii machaa'uun yaadanii irratti miira machii fi dhiirummaa isaanii ba'achuuf akka jiran gatii dhugaatii isaan irra jirus hin kaffallu jechuun ishee waliin wal falmii keessa seenuu isaanii fi isheenis hin qirfattee bu'aa isaan waliin falmaa osoo jirtuu isaan keessaa inni tokko ol ka'ee gara isheetti siquu kan isheen nuuf qoodde anis seenessuun isin biraan gaheen ture. Kutaa sadaffaa immoo bifa itti aanu kanaan isiniif qabadhee dhiyaadheen jiraatii hanga dhumaatti dhaggeeffadha. Isaan keessaa tokko inni torbaffaan dhugaatis baay'isee hin fudhanne miira machiis hin qabu ture. Ol ka'ee gara isheetti siqee tasgabbeessuun kanneen ishee irratti waan biraa yaadanis irraa dhorkuun qarshii dhugaatii isaan irra jiru hunda kaffaluun yaadanii tasgabbeessee biraa deeme. Sana booda yaadaniin akkasumatti gurbicha jaallatte. Innis bakka isheen jirtu naanna'uu jalqabe. Yeroo dheeraaf osoo homaa waliin hin dubbatin ijaan waliin haasa'aa turani. Innis haala fi amala isheen booji'amee waan tureef miirri addaa itti dhaga'amuu eegale. Yaadaniin ijoollee dhiiraa jibbitus yeroo isheen boo'aa turte sanatti hiriyoota isaarra ishee mararsiifatee isaan irras ishee filatee miidhama irraa ishee baraaree waan tureef baay'ee jaalattee jirti. Yeroo mana barumsatii gara manaatti deebitee namoota dhugaatiif mana isaanii dhufan keessummeessuun harmee ishee gargaartutti kanneen dhugaatiif mana isaanii dhufan keessaa innis tokko waan ta'eef isa arguuf hawwii guddaa qabdi turte. Isa arguu ishee qofaanis ni gammaddi. Yeroo inni dubartii waliin bilbilaan haasa'u keessa isheetti miira hinaaffatu itti dhaga'ama. Mucaan isheen jaalatte kun maqaan isaa Beekaa jedhama. Maatii sooressaa irraa kan dhalate yoo ta'u mucaa naatu qabeessa fi baay'ee bareedaadha. Yaadaniin yeroo dubartoonni isa irratti wal lolan argitee jirti. Garuu kun ta'ee osoo jiruu shamarree hiyyeettii abdii dhabde. Bareedina ishee qofaaf miti egeree isheef dhimma hin qabne kana jaalachuun isaa kun yaadaniifuu abjuu ta'ee jira. Dhugaadha. Inni dargaggeessa hojii hin qabne kan naannoo keessa jooraa ooluu fi danta maleessadha. Beekan mana barumsaa dhiisee hojiin isaa ijoollee ganda keessaa waliin mana dhugaatii ooludha. Jaalalaa fi gara laafina abbaa ishee irraas ta'ee abbaa buddeenaa ishee irraa illee argitee hin beekne ija isaa keessatti arguu jalqabdee jirti. Gaaf tokko guyyaan isaa guyyaa qormaanni biyyoolessaa kutaa kurnaffaa itti kennamu waan ta'eef yaadaniin daftee mana barumsatii deebite. Garuu waan argite amanuu dadhabde. Harmeen ishee fi abbaan buddeenaa ishee galataan wal lolanii ollaan mana isaanitti walitti qabamaniiru. Yeroo ol seentuu baay'ee rifatte. Harmeen ishees boo'aa turte. Yaadaniinis ishee cinaa teessee waliin boo'uu jalqabde. Galataan maanguddootan dhugaatii kana gurguruu hin dhiistu yoo ta'e waliin hin jiraannu jechaa jira. Harmeen yaadanii mee maal gochuun qaba? Taa'ee harka kee qofa eegaa jiraadhu jechaa jirti. Dhugaadha. Hojiin kun haadha ishee irra darbee yaadanii akka miidhe beekamaadha. Garuu osoo hin dhaabbatu ta'ee baay'ee itti gammaddi ture. Kunis walitti dhufeenyi ishee Beekaa waliin jalqabde akka adda hin cinneefi. Yaadaniin guutumatti yaada haadha ishee ni deeggarti. Erga hedduu wal falmanii booda jaarsoliin akka isheen hojii dhugaatii gurguruu dhaabdu
murteessani. Kuni ta'ee ji'a 2 booda yaadaniin bu'aa qormaata kutaa 10ffaa fudhachuuf gara mana barumsaa deemte. Abbaan buddeenaa ishee akka kanaan duraa si waliin ciisu malee jedhee ishee rakkisuu dhiisus isheen garuu waan darbe gonkumaa dagachuu hin dandeenye. Kana irra darbee ammatti hordoffii duudhaa abbaa irra darbe ishee hordofaa jira. Yaadaniin bu'aa qormaata isheetti gammadduu miti. Baay'ee aartee jirti. Osoo gara manaatti deebi'aa jirtu hiriyaa ishee soorettii dargaggeessa bareedaa tokko waliin dhaabbattee jirtu argite. Soorettiinis ishee hammattee caarran isheen qabdu kana qofa akka hin taane gorsite. Dargaggeessi soorettii waliin jiru kunis caarran kun kan ishee qofa akka hin taane fuulduraaf jabaachuu akka qabdu isheetti hime. Dargaggeessi kun maqaan isaa Obsaa jedhama. Yaadaniin Obsaa ijaan argaa ni beekti ture. Garuu waa'ee isaa homaa waan beektu hin qabdu. Soorettii fi Obsaan yaadanii hanga naannoo mana isaaniitti ishee gaggeessuuf waliin dhufanii. Yeroo naannoo mana jireenyaa yaadaniifaa ga'an soorettiin nan dhufa jettee gara dunkaanaa yookiin suuqii tokkotti gorte. Obsaan miira sodaa wayiin yaadi jedhe. Yaadaniinis rifachuudhaan ol jettee ilaalte. Obsaan waraqaa dachaafame tokko giiphii isaa keessaa baasee kitaaba asoosama godaannisa jedhu kan of harkatti qabatee jiru keessa kaa'ee dura kitaaba kana dubbise. Achiis yeroo xumurtu waraqaan keessa siif kaa'e kana dubbisi jedhee itti laatee gara soorettiin jirtu qajeele. Yaadaniin yaadan burjaajoftee waraqichi maal ta'uu danda'a jettee of gaafachaa yoo gara manaa deemuuf ofirra garagaltu Galataan fuuldura ishee dhaabbatee argite. Baay'ee rifatte. Innis rifeensa mataa ishee irraa hanga qeensa miila isheetti ijaan akka hin taanetti ishee ilaalaa ture. Dursees dafee gara manaatti deebi'e. Isheenis galee harmee isheen waa jechuuf akka ta'e mirkaneeffattee jirti waan ta'eef isa hordoftee galte. Akkuma isheen eegde iyyaa ture. Yaadaniin mataa gadi qabattee balbala bira dhaabbatte. Galataanis kunoo ilaali xalayaa barreessuu irra siif geessee jirti. Sanuu dallaa namaa jalatti guddis badiiwwan kun jedhee gara galee yaadaniidhaan akkamitti obboleessi obboleettiidhaan siin jaaladhe jedhe. Akkamitti foon kan kee waliin akkas akka barbaadde taata jechuun yaadanii kaballaan rukute. Fuulli ishee barbaree ta'e. Imimmaan lakkuu irra jigaa jecha obboleessa jedhu irra deebitee dubbatte. Obboleessi yaadanii xiqqaan harmee jedhee iyye. Yeroo ofirra garagalanii ilaalan harmeen yaadanii rifachuudhaan kuftee jirti. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo seenaa yaadanii mata duree qormaata jireenyaa jedhuun kanan isin biraan gahe kutaa 3ffaan kanuma irratti xumuree jira. Kutaa 4ffaan kan itti fufu ta'aatii hangasitti kutaa 4ffaa jechuun koomentii jalatti naaf barreessa. Kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib godhaa. Viidiyoon ani yeroo yeroon gadi dhiisu akka isin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa kana oon godhachuu hin dagatina. Viidiyoo kan biraan hanga walitti deebinutti lafa jirtanitti nagaan naaf ta'a. Nagaatti.